Ansuma haa firada dhagee bar. Dhagee akuno akkana naan ijoo jira busumeeyyan. Saatii noo baasa. Kan malu jira kasi ndra. Darsa kan fudhattu. Ayera ingeen tooti uummanni nuti jedhamaaf. Ishaan kiyyaas naan qaban turtee deemu. Mana oleh kau nauni? Mata kau ini dhagee fi salaamaa fi. Orang butuh wali sida bareedu. Waalaikumsalam Hasan Ali. Ini adalah angka sebelah kau tanah keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada. Macam siang kita, ofis dia. Ayah. Ini mulata sagalit dia baru dah game ti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulachuu saarke. Sagaleen tiya dhagayamti garuu. Dhagayamti! Wayni lallabe. Magan. Egaa Mashallah eega dhagayamte barnoota darsii dabartee keessatti barnoota kutaa madura dabree keessatti sagalee jaaffaa sagalee hudhaati irraa dubbachaa turre sagalee hudhaati irraa dubbachaa turre sagalee hudhaa tana keessatti sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu sadii wal fakkaattu itti fayyadamnu dubbachiiftuu sadii ta wal fakkaattu ta walitti aantee dhuftee sagalee sanitti hudhaa fayyadamnuu jennee laallee dabarsinee turre ammallee mallattoon hudhaatii fi hujii isii laallee jirra mallattoon hudhaa mallattoo tan akka taate laallee dabarsinee jirra. Egaa yoo yaadattantee yaadachiisuudhaaf qubee waan yeroo dabartee irra dubbadhee keessaa isinii barreesseetiin naaf deebistanii waalaikum salaam dhiyaadhaa namni amma dhuftan hayyee hudhaa sagalee qubee dubbachiiftuu sadii ta wal fakkaatu ta walitti aantee dhufte hudhaa godhuudhaaf mallattoo tanatti fayyadamne jennee laallee jirra akkaataa lamatti laallee sagalee dubbachiiftuu sadii wal fakkaatu tan dura gabaabbattee booda dheeratuu fi tan duratti dheerattee booda gabaabbattu. Mallattoon hudhaa tan hogguu taatu tana jenne mee fakkeenyaan torbaan dabre kanne keessaa dubbachiiftuu sadii tan wal fakkaattu dubbachiiftuu sadii tan wal fakkaattu finnee duratti dheeressinee booda gabaabsuudhaaf akkaataa sadii ilaallee jirra. Barreeffamni hasiriitii fi hadongoraa adda hubachuudhaaf qabxiin takka tanaa qabxiin lammaffaatiis itti aansinee ilaallaa roobuu jira yoo fedhe konnekshinii shabakni isaanii ilaalamee ta'a yoo fedhe roobuu jira kan nama dhaama. Iluun Keenyaa jechuun Itoophiyaa ta'uu murteessa. Ayyee mallattoon itti fayyadamnuu fi
mallattoo itti fayyadamnu mallattoo gosa sadiin godhaa kan sirriitii fi akkaataa itti dubbisnu akka yeroo dabarte irraa dubbanneetti naaf barreessitan namni hubatee yookaan namni galeef. Tuqaa gosa tuqaa sadii dubbadheetiin jira. Dubbachiiftuun sadeen akka tokko jirti. Duratti dubbachiiftuu lama gooneeti, boodetti dubbachiiftuu takka goona. Hayyee karaa sirrii naa himtan karaa sirrii. Takka lama sadii. Egaa dubbachiiftuu lama boodaan mallattoo tanaa jira. Dubbachiiftuu takkaatu boodaan dhufe. Ammallee dubbachiiftuun taa'umsiif dubbachiiftuu akkuma tokko lakkoofsa lammaffaa irratti tuqaa fayyadamna. Lakkoofsa kanatti odduu fayyadamna. Lakkoofsa kanatti odduu fi wanti wal fakkaattiin jee mallattoon odduutii fi hudhaa wal fakkaattiin jee mee namni galeef namni isinii galee tokkoffaan maal ibsaa? Lammaffaan maal ibsaa? Sadaffaan maal ibsaa? Dura jechi hudhaa kan sirrii kami? Dura jechi hudhaa kan sirrii kami? Tokkoffaa moo lammaffaa moo sadaffaadha? Maashaallah Sanalii Barii Kaan Khaliifaa Shaadalii maashaallah. Jazakumullahu khairal jazaa. Abdulatif Johar ayyee Nuraddiin maashaallah. Egaa barreeffama afaanii fi baruun dirqamaa waajibaa nama Oromoo ta'e hundarratti barreeffama kana baruu waajibaa. Abdoo Zeeyuu maashaallah. Jamaal Alii Makiyaa Seenaatii maashaallah. Ayyee naa jabaatan barattoonni ayyee naa jabaate maashaallah. Egaa kana booda yooniin xalayaa yookaan waan dabdaabbee jedhanii namaariffatti barreessaa jeellee sirni barreessan jeetii yaada. Qabxiin akkaanamtuu sagalee keessaa qabxiin akkaanamtuu qabxii hudhaa tana sagalee keessaa jecha keessatti illee akkaan jabaatu hudhaa fi irra bulillee nagayaa hudhaa fi jecha jabaa fi laafaa qubee dachaati. Maashaallah mee namni sababa naa ibsu. Fakkeenyaaf ha tokkoffaa kun hin ta'u jenneen. Lammaffaallee hin ta'u jenneen. Sadaffaan sirrii jennee fudhanne. Sadaffaan kun hudhaadha jennee fudhanne. Kana oguu dubbisnu hudhaadha bikka teessanii anaatu isin dubbisa. Kana akkaataa itti dubbistan akkam akka jennu naa barreessan. Ha duraa kana jennee dubbisu. Lamaa miti sagandii cinaa sagandiitii fi cinaa sagandii goon. Cinaa sagandii jechuun takka lama sadii jennee sagandii oguu ta'u akka cinaa sagandii oguu jenne takka lama oguu jenne takka lama sadii jechuudhaaf cinaa walakkaasaa fudhan takka lama jenneeti bira kun hayyee jennee dubbisa. Bikka teessanii bu'eetii sagalee tan isin dubbisa. Hayyee tokkoffaa kana qoodduu jalaan jirti. Mallattoon hudhaatii fi mallattoon qoodduu wal fakkaatti. Mallattoon hudhaa hogguu qubee adda qooduuf deemnu gama mataa gubbaatiin isaan jidduu barreessinu. Mallattoon qoodduu gara jalaatiin barreessina. Hudhaa fakkaatti gara jalaatiin teessi qoodduun hudhaan gara gubbaatiin teessi. Hayyee tana akkam jennee dubbisna? Tanaata akkam jennee dubbisna? Mee naa barreessaa. Lakkoofsa takkaffaa. Hayyee qoodduudha tokkoffaan. Lammaffaan tuqaadhaa. Full stop Ingiliffa akka jennu. Afaan Amaariffaatti araatti naxib hajaaniisan. Hayyee mee tokkoffaan qoodduun hudhaarraa addaa jenne. Hujiin qoodduudhaa maal ibsiti? Maal ibsiti mee? Hanqa beeytan keessaa takka naa hima. Hujiin qoodduu maal ibsiti? Akka yeroo dabartee irraa dubbannetti. Maashaallah. Waan yaadattaniirraa. Maaliif barnoota dabreerraa wal yaadachiisneeti barnootuma huduma keessa jirraa hudhaa tana keessa jirraa foormii isaan
ayyee qoodduun maalii fi hojiinsii maaliif hin ta'u jenneen akkuma isinii galetti maashaallah barii akkana laal barii jaalattuu shaafii sirriidha qoodduun sirna tuqaalee keessatti hujii torba qabdiin jee dabarseetiin jira ammoo hujii torbeen keessaa barreeffama dubbachiiftuu kana keessatti maal ibsuu barbaaddeetti ayyee sirriidha lakkoofsaasni qooddii maal amma akka eenyu naa deebise amma maashaallah tasniim sirriidha bakka fi buuti jazaakumullahu khairal jazaa maashaallah waalaikum salaam fariyaa maashaallah jecha adda baasuudha sirna tuqaalee keessatti qoodduun tun hujii torba qabdii yoo rabbii jee gaafa bakka seerluga seenuun duratti sirna tuqaatee oguu qubee sagalee fi jecha bilisa gaasifne booda sirna tuqaalee ilaalla inshaallah waan kanaa hojii walii deemu jecha eegaa tuqaan tun hujii isaanii torbeen keessaa qoodduun tun hujii isaanii torbeen keessaa fi bakka buuti fi wanni bakka buuteef fi wanummaan tunuu fi wanni jennuun seera tuqaa qaxxii torban keessaa takkitti kana keessatti saala adda addaati. Fiin tun wal qabsiistuudha. Dhaamsii hima keessatti yookaan barreeffama keessa jiru yoo wal fakkaate gosa tokko ta'ee baay'ina qabaate lamaa ol yoo ta'e. Hello. Fiin tun wanni itti fayyaddu dhaamsa tokko barreeffamaas haa ta'uu qubee keessattis haa ta'uu haasawa keessatti ittiin fayyadamnu. Usmaa'il abalu jenneetuma bira humna maaliif milikkata qabu kaa. Hello. Yoo ayyee gorgonamaan dhufa amma sagantaan dabarsi jira barnoota irra jira amma. Waan gosa takkaa bocaanaa ta'u maqaanaa ta'u zaataan waanuma fedheenu waan wal fakkaatu fakkeenyaaf Abdii Abdalla fi Umar yoon jee nama keessa dhiiraan ibsu jira wal fakkaata jechuudha waan wal fakkaatu yooniin Abdii Abdallaa fi Qamar yooniin jee waliin fakkaatu nama garuu nama duratti lama maaliin fide wal fakkaatuun fide yoon akkas godhe Abdii fi Adam fi Qamaru fi Biraseen garuu barreeffama keessatti waan gosa adda addaa waan hin ta'iniif jecha waan wal fakkaatuuf jecha qubeen aan sadeen waan wal fakkaatuuf jecha qoodduu yoo as dhufte maal jenneeti waan kana bakka buusna barreeffama keessatti tuni sirna tuqaatii keessatti ammoo sirna barruu keessatti wanti tun tanaaf bakka bu'a wanni ibsu lamaa fi takka jechuun kan jenne ibsu jedhanii maashaallah ha duraan asitti jennee hudhaa gubbaan barreessinu yoo hudhaan tun barreeffama keessa nu duraa taatee dogongorree bikka tana barreessine dhaamsiinni kannu qubeen lamadaa sagalee dheertuu fi booda gabaabduu jenneen dubbisnu jenneen dubbisnu akkitti dubbisnu lamaa fi takka jechuudha dhaamsiinni nu dabarsu lamaa fi takka jechuudha jennee ilaallee dabarsinee jira ayyee fi bakka buuti qoodduun fi waan bakka buutu jecha wanti kun wal fakkaata adda qoonnee deemnaa jechuun waan wal fakkaatu kanaafuu hudhaa jenneen dubbisnu jenneen dubbisnu lamaa fi takka jennee dubbisnu ayyee kan lammaffaa mee ammaas kan lammaffaa kana namni yaadattan tuqaa takkaa kana
maal jette angoof biitii bilisummaa eegaa seeraa fi tilmaamni adda obboleeyyan kiyya seerii barreeffamaatii fi tilmaamni adda waliigallee seerii barreeffamaatii fi tilmaamni adda eegaa namni jalqaba jirtan qubeen dubbachiiftuu ta'u wal fakkaattu meeqa jennee ilaallee jirra. Egaa obboleessa kiyyaa qubeen dubbachiiftuu afaan oromoo keessatti qubeen dubbachiiftuu lama ta'u wal fakkaattu walitti aanteen dhuftu dogongora. Qubeen dubbachiiftuu lama wal fakkaattu sagalee dheertuu nu kannitiif viidiyoo amma dura dabarsine keessaa laalii hubannoo ni argatta. Kanaafuu kuni tilmaama malee seeraa miti. Waan kana ta'eef hayyeemee yoo tuqaan takka taate maal jechuun nu dabarsa tuqaan? Maashaallah. Maashaallah sirri akkasii. Maashaallah barjee barattoonni kiyya akkanuma ciccimoodha maashaallah haayinuwaan ajabaatanii bar. Egaa tuqaan takka wanni bakka buutu. Tuqaan takka wanni bakka buutu dhaamsi as dura jiru san dhumee jira. Dhaamsa biraa eegale jechuudha. Dhaamsi gama tuqaa takkitti duraan jiru san dhaamsa dhimma tokko dabarsuuti. Dhimmi waa'ee kanaa dhumee jira. Dhimma waa'ee biraa eegallaa jechuudha. Oggoo kana ta'e sagaleen gidduutti hafuura baafannu. Gidduutti hogguu dhaamsa hima tokko yookaan waan takka dhaamsa tokko finnee hogguu hafuura baafachuun tuqaa boodaan jirtu sagandii takkaa fi cinaarraa hamma sagandii lamaatti hafuura baafanna. Jechuun takka lama sadii afur yookaan takka lama sadii afur shan jaha akkas jechuudha. Kanaafuu jedhe hafuura baafachuun jidduu gaappii qabaa adda dheerata kanarra kanaafuu hudhaan jaam haal lameen dubbisnee jirraa dhumtee hafuura baafannee talamadaa eegallaa jechuudha. Asitti immoo jennee ilaalee maashaallah jazaakumullahu khairal jazaa. Arraan tana foormulaadhaan laalla. Maashaallah jechi barreeffame san qubeenis haa ta'u wanni fedhe hundinuu dhaabbate dhume jechuu garsiisa. Ayyee amma garri dabarru. Garri dabarru seera isaan laallaarraa seera dubbachiiftuu wal fakkaattu sadii akkaataa lama laallee jirra. Dubbachiiftuu wal fakkaattu sadii hudhaa wajjin sagaleen hudhaa dubbachiiftuu wal fakkaattu sadiitti fayyadamu. Tan duratti dheerattu foormiisii yookaan foormulaan itti keenyu akkamitti keenya haala saniin daleenya. An foormulaan kaayaa isin qubee dubbachiiftuu hafteen yookaan tan taateen deebistan jeeti yaada inshaallah qophaawa. Mee maaliin nagaa halaqaan hundiisu. Ayyee seera takkaffaa sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu wal fakkaattu sadii dubbachiiftuu wal fakkaattu sadii dura dheerattee boodatti gabaabbattu. Duubatti gabaabbattu. Dura dheerattee boodatti gabaabbattuu barreeffamni kiyya kuyyoo guutuutti mul'achuu baate ni mul'ata jeetii yaadaa guutuutti. Ayyee
foormii isaa foormiin qabxii A sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu wal fakkaattu sadii irraa ijaaramtu tan duratti dheerattee boodatti gabaabbattu. Hogguu jennu dheertuun fi gabaabduun dubbachiiftuu irratti hundoofne jennee dura dheerachuu hogguu jenne dubbachiiftuun lama ta'u wal fakkaatu walitti aantee dhufuudha. Boodatti gabaabbachuu hogguu jenne dubbachiiftuun takka ta'a dabartee hojjetu wal fakkaattu hudhaa boodaan jirti jechuudha. Foormulaan dubbachiiftuu ida'uu dubbachiiftuu ida'uu hudhaa ida'uu dubbachiiftuu wanti tun wal fakkaatti jechuu bakka buuti. Wanni xin gubbaa jirtu tun dubbachiiftuu ida'uu hudhaa ida'uu dubbachiiftuu sagalee hudhaa dheertuu gabaabduu sagalee hudhaa dheertuu gabaabduu. Ismaa'eel Alishoo sagalee dheertuu fi gabaabduu akkamitti ta'a? Gabaabduun dheertuu akkamitti akkana ja'a? Ayyee dheertuu gabaabduu foormii isaa kana fakkeenya amma dura dabarseetiin jira ni barreessan isinis. Dubbachiiftuu sadeen wal fakkaachuu qabdi. Ayyee ida'uu dubbachiiftuu ida'uu hudhaa gara gubbaatiin ida'uu hogguu barreessinu haala kanaan barreessina ni mul'ata. Mee barreessaa maashaallah. Amma warra barreessitan sirri barreessitan moo sirritti hin barreessineen isin laalaga. Seera amma nama hedduu kan seera ammaan tana dubbadde xaasu jiru jira. Qabxii sadeen amma oli dubbanne. Hudhaan maali? Bakka bu'aan maali? Bakka bu'aan eegata. Waalaikum salaam namni amma seentan. Ayyee. Barreeffama kana keessatti namni hogguu barreessitan maashaallah tasniim sirriidha. Mahammad Jamaal sirrii miti. Mahammad Jamaal sirrii miti. Furdoosaa sirriidha. Seefuu Kadiit sirrii miti. Sagaleen jee malee jechan seenne. Bu'u baa maaf tineete jechan jenne. Sagalee qofa jenne. Sagaleen dubbachiiftuu sadii ol dabruun qabdu. Sirriidha. Hirkoon koo rabbii maashaallah. Suusuu Ifraa sirriidha. Faamii maashaallah. Furdoosaa sirriitti hin barreessine dogongortee ammaan tana hogguu barreessitu. Furdoosaa binti Kadir Xayyib sirriidha. Faatimaa Alii sa'aatii re'ee dogongora. Seefuu Kadir sagalee jirra malee jechan jirru. Kanaafuu qaceelfama kan nama jala deemuun qormaata tokko kan dandeenye. Seefuu sirriidha. Kajeeltuu Nasriidiin dogongora. Tuqaanis dogongora. Ayyee Odaa sirriidha. Hordoftuu sirriidha. Akka seera qaceelfamaatti. Qeeroo sirriidha. Hassan Alii sirriidha. Maashaallah. Abdulatiif Juwaar tartiibaan sirri barreessitee garuu sirna tuqaa sirriitti hin barreessine sirreeffadhu. Furdoosaa binti eenyu maaltu wal fakkaate? Hawwii Nuuruu dogongora dubbifamaa lamatti gootee dubbachiiftuu takka aanti. Ammallee seera duraalaa keessa dubbifamaa lama walitti aanee jalqabartiin dhufu. Fedhu wal fakkaataa fedhu adda addata. Ayyee tasniim sirrii hundee maashaallah.
barreeffama seera sirna seera isaatu ni garraa bar foormulaa isaa. Dubbachiiftuu ida'uu wal fakkaatti tun bakka bu'aa. Dubbachiiftuu tunis dubbachiiftuu maali wal fakkaatti. Eegas booda hudhaan dhufte. Hudhaan akkamitti teessi? Hudhaan gubbaan teessi jennee dabarsinee jira. Tuqaan takka bakka buutu hudhaan qubee gama gubbaatiin teessi malee gama jalaatiin hin teessu dogongoraa. Haala kanaan barreessina ayyee. Egaa sirriidhaa Ibnu Ahmad A E I O fi U. Ibnu Ahmad waan inni barreesse ilaala. Waan Ibnu Ahmad barreesse ilaala maashaallah. Waan Ibnu Ahmad barreesse ilaala. Barreeffama Ibnu Ahmad kana dirqamaa fi xiyaafis barreessee isin garsiisuun qaba. Dhaamsa lachuu haala bareedaan kaa'ee sirri odduu godhe odduu barreesse. Ammaas odduu odduu laalaa qaceellotti fiije wanni barbaadan wanni sila adda beekuu qabnu dirqama kan ayyee hudhaadha wal fakkaatti. Dhaamsi asitti wanti tun fii jechuudha. Xumura irratti fiifinne maal garsiisti? Fiin tun fiin boodarra finnetu wanni garsiistu wanni ammaan tana ja'u jirru kun hundi wal fakkaataati. Walitti akka wanni amma dura jalaan barreessine kan gubbaan barreessine osoo hin ta'in mallattoon hudhaa fakkaatu kan jalaan barreessine qoodduudhaa fi jechuudha bakka bu'a. Fi silaa oguu barreessine barreeffama yoo goone fi 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 jechuudha barreessine. Gabaabsine keenye odduu odduu odduu. Kanaafuu warri jalaa waan kana barreessitan dogongora. Seera barruu keessatti yoo waan kana barreessine dubbadheetiin jira. Sagantaa dabarte keessatti dubbadhee reefus dubbadhe. Kanaafuu warri gubbaan qoodduu gootan maashaallah sirriidha. Warri tuqaa gootan dogongora. Ammaas dubbachiiftuun qajeelfama kanatti milakkan wanni himu jiru asitti sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu wal fakkaattu sadii walitti aantee dhuftu. Duraan dheerattee boodaan gabaabbattu jechuun akkama duraalleetti dheertuu jechuun dubbachiiftuun qubeen dubbachiiftuu lama ta'u wal fakkaattu walitti aantee yoo dhufte feetuu jidduu jirti, feetuu booda dubbifamaa boodaan jirti, feetuu dubbifamaa jidduun jirti, feetuu dubbifamaa duraan jirti. Dheertuu jechuun dubbachiiftuu lama ta'u wal fakkaattu walitti aanee jira jechuudha dhaamsisaa. Gabaabduu jechuun ammaas dubbachiiftuu tokko kophaasaa ha dubbachiiftuu akka isaattiin dabalatiin jira jechuudha. Ayyee ani foormulaan isinirraa barbaada. Amma qabxii lammaffaa irratti maashaallah sirrii amma naa barreessitan sirriitti maashaallah gaaffiin isin gaafadha osoon barreeffama hin goone duratti eegaa amma laalle tajaajilnu tun akkitti dubbisnu tajaajilnu tana hogguu dubbisnu dhaamsasii hogguu dubbisnu sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu sadii wal fakkaatturraa ijaaramtu tan dura dheerattee booda gabaabbattu irraan deebi'a. Qubeen ammaan tan isin barreessitan kun sagaleen amma isin hudhaadhaan barreessitan tun dhaamsisii sirriin hordofa. Sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu sadii tan wal fakkaatturraa ijaaramtu tan duratti dheerattee booda gabaabbattu irraan deebi'a ammaas takka.
hujii dareetiin isinii kan nu deemu. Hujii dareetiin isinii kan nu deemu. Hujii dareetiin isinii kan nu deemu. Irraan deebi'aa waaniin akkaataan itti dubbisu kana laalaa. Kanneen shaneenuu akka itti dubbisnu kana yoo fudhanne sagalee hudhaa sagaleen qubee sadii ol kutuun qabutu jenne takkarraan ijaaramti lamarraan ijaaramti sadiirraa ijaaramti sadii ol dabarraan sagalee miti dhaamsa biraa qabbisan gaafa bakkasiisee inni ilaalla. Sagalee hudhaa kan dubbachiiftuu wal fakkaattu sadiirraa ijaaramtu dura dheerattee booda gabaabbattu jennaan. Sagalee hudhaa kan dubbachiiftuu sadii wal fakkaattu irraa ijaaramtu kan dura dheerattee booda gabaabbattu. Hiikni isaa akka biraatti sagalee hudhaa kan dubbachiiftuu lama kan wal fakkaattu duraan jirtu ammallee dubbachiiftuun takka ta'a. Kophaa hara boodaatiin dubbachiiftuu dura dabartee hojii wal fakkaattu jechuudha. Kanaafuu akkaan jee kanatti isinirraa hin barbaada. Qubee naa barreessitan. Ani foormulaa fi qubee hojii barreessitan. Foormulaalee barreessuu battan numa qubee naa barreessitan. Sagalee hudhaa na dhaga'u jirtan. Sagalee hudhaa tan qubee wal fakkaattu sadiirraa ijaaramtu. Sagalee hudhaa jechaa miti. Sagaleen qubee sadii ol hin dabartu dubbachiiftu qofarra xiyyeeffannee dubbifamaa keessan makiinaa. Sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu sadii wal fakkaattu irraa ijaaramtu tan dura gabaabbattee booda dheerattu. Irraan deebi'a. Ni barreessan tara sadiin ja'a qalbiidhaan hordoftanii. Sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu wal fakkaattu sadiirraa ijaaramtu duratti gabaabbattee booda dheerattu naaf barreessitan. Sagalee fi jecha addaan naa baasaa. Warri jecha barreessitan hin qeebalu. Sagalee qofaan jiru jira. Sagaleen qubee sadii ol dabruun qabdu amma sagaleen irraa ijaarru dubbachiiftuu wal fakkaattu sadiirraa ijaarraa dura gabaabbattee booda dheeratti. Hudhaa qabdii barreessaa. Dura gabaabbattee booda dheeratti. Sagaleen jee dubbachiiftuu sadiin jee dubbachiiftuu wal fakkaattu sadiin jee dubbifamaa itti dabarte sagalee bira kuttee jecha seenti. Jecha jawutti hin jiru. Sagaleen jawu jira. Maashaallah. Abdii Khadiir sirrii. Sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu sadii wal fakkaattu irraa ijaaramtu. Waalaikum salaam warri maduuf dandeeyyaadha. Sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu sadii wal fakkaattu irraa ijaaramtu dura gabaabbattee booda dheeratu. Sabboontuu Harar dogongora. Abdii sirrii barreessee Faamii dogongora. Sagaleen jawu jira. Waalaikum salaam. Maashaallah. Xiyyaa sirriidha. Bareedduu sirriidha. Yaasmiin sirriidha. Abdul Jaliil sirriidha. Abraahim sirriidha. Tasniim sirriidha. Feenaati dubbifamaa sadii wali fideeti. Seera biyya biraa fiddeewu maggan si gaafachuu qabnaati. Maashaallah. Profeesar sirriidha. Faatim sirriidha. Seefuu Tasniim maashaallah. Maashaallah. Ibnu Ahmad ammallee akkuma reefu dhukkee irraa kaase maashaallah. Arabii maashaallah. Bishaan hokkana laan. Oziil dogongora. Huseen dogongora. Adam sirriidha. Abdallaa Hajii hudhaan biran jirtu. Hudhaa barbaanna. Dubbachiiftuu sadee walii taatee dhufte. Hudhaan mee? Rabbumaa sirrii. Abraahim sirrii. Anaafisihii dogongora. Maashaallah. Boonsa Oromiyaa. Eeroo. Yaasmiin. Abdul. Maashaallah. Ayyub dogongora.
ajaa'iba ammallee dogongora qaceelfamni sagalee hudhaa tan dubbachi sirriidha. Ibrahim Ahmed Qeeroo Firdoos ayyee wani ninje kuni sagalee hudhaa tan dubbachiiftu sadii wal fakkaattu irraa ijaaramtu tan dura dheerattee booda gabaabbattu tun taniin barreessaa isiniin jee sagalee hudhaa tan dubbachiiftu sadii wal fakkaattu irraa ijaaramtu dura gabaabbattee booda dheerettu hedduun namaa barreessee maashaallah dura gabaabbattee oguu jennu dubbachiiftuun hudhaan duraan lammaffaa fi sadaffaa hedduu jirtu amma takkaffaa fi lammaffaa hedduu eenyu sadiimi as finna sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu sadii wal fakkaattu irraa ijaaramtu dura gabaabbattee booda dheeratu jechuun dubbachiiftuun takka duraan jirtii hudhaa duraan hudhaa boodaan dubbachiiftuu lamaatu jira jechuudha. Maashaallah isinii galee jeetii yaada warri jecha barreessitan re'ee maarree barreessan dogongora jecha hin jenneen sagaleen jiru jira. Re'een sirriidha jecha malee sagalee miti sagalee ol dabree jira. Sagalee yoo jenne qubee sadii ol dabruun qabu haala kanaan keenya maashaallah yoo kun ifatee sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu garagaraati ilaalla. Amma sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu garagaraa ilaalla. Kun ifaansaa isinii galee jira. Yoo isinii galee jiraate sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu garagaraarraa dubbachiiftuu waliin fakkaanne irraa ijaaramtu ilaalla. Yoo isinii galee jiraate lakkoofsa takka barreessaa. Abdul Karim dogongora tuqaa takka gootee sirrii miti. Tuqaa takka jechuun jechuun fakkeenyaaf mee dhaamsa kana ilaallu. Isinii galee jeetiin bira kutaa garuu qubee amma laalle kana maali walaajin siyaamsisaa irratti baddee birte walaajin siyaamsisaa asii lallabee ati maali arrani qabna illaan reebuun tana sitti hima jee hara guyyaa roobni jiru jimmataa jeeti siimu jee bakka walaajin siyaamsisaa irra woy darasmoodii ayyaana darasaan teeni jirti adees keessa hiikkaa qaba sagalee namaan tana barreesse kaa agartan kun hiikkaa qaba jenna maal jechuu dabarsa haasii kana haduraan laalle jenne hajalaa kana jenna dhaamsa qaba kunis hajalaa kun jenna hiikkaansaa lakkii jechuu kan sirrii miti dhaamsa qaba sagaleen hiikkaa qabaachuu mala hiikkaa qabaachuu dhabuu mala hin jee kanaafuu asitti dhaamsi kannu yoo jenne sirrii miti lakkii jechuu kan hagubbaa kun dhaamsisaa akkaataan itti dubbisnuu fi dhaamsisaatti soban biraati akka itti dubbisnu jennee dubbisnu fakkeenyaaf namni tokko madaa qabdaa ejju jirtaati madaa qabda miilarraa cinaacharraas qabaachuu mala dhufee namni tokko bakka madaa teetii sana akkanumatti xiqqoosi tuqa jetta sagalee tan dhageessista xiqqoosi tuqa jetta xiqqoosi tuqee ati olii gooti jalaachii utaalte jetta tala madaa kana miilarraa madaa yoo qabaatte yoo sirree jette jetta xiqqoo adda turee gisee sirrii jetta takkaa bikkuma san xiqqoos tu'ee sirraa dhaabbatee yoo si deebise gaabbii jira adda hafuura baafannaa jira kanaafuu jechuu ta'a. Hudhaa miti dubbachiiftuun duraa san xumurtee jirtii jechuudha dhaamsi duraa maaliif tarata akkasii tuqeemi jettee jalaachisiite ammaas deebi'ee osoo quban qabne xiqquma adda dhaabbatee sirree jettee takkaa sirree jetta kanaafuu gaabbii jidduu jira
hafuuraa jidduu jira. Kanaaf hogguu dubbisnu sagalee hudhaa irratti dura gabaabdu booda dheertuu tajennu hudhaa gubbaa irraan dhufa malee tuqaan takka hin dhuftu, qoodduullee hin dhuftu. Qooddu yoo dhufte hoo maal dhaamsi nuu dabarsu? Qooddu yoo dhufte dhaamsi dabarsu aa takkaa fi aa lama, aa takkaa fi aa lama, aa takkaa fi aa lama jechuudha nuu dabarsaa. Hayyee ifaa carraaqee siifi sheekan walaa kiyyaamtan namni amma isin dabre. Irrabutaa fi hudhaa umbeeku wanta saniima. Tam jalaa baddee. Irrabutaanis gutta hin qaree. Irrabutaa siin jab bakka viidiyoon qabdu hubatti si karaa isa bakkaati. Hayyee sagalee ammaa tanarraa hordofi gaga ceerrotti. Dubbachiiftuu takka dirqama maktabaa ta'e dhufee si cinaan taa'uu qaba beekee ama shaddee. Sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu garagaraa. Sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu garagaraa irraa ijaaramtu. Sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu garagaraa irraa ijaaramtu. Dubbachiiftuu garagaraa tana dubbachiiftuu 5 qabna. Dubbachiiftuu garagaraa irraa ijaaramtu oguu jenne akkaataa adda addaa qoonna. Dubbachiiftuu garagaraa tan sagalee hudhaa irraa fayyadamnu akkaataa 2 ilaalla. Akkaataa 3tti illee ilaaluu dandeenya. Ammaaf sadarkaa amma sagalee irra jirrutti akkaataa 2 ilaalla. Akkaataa 2 ilaalla. Akkaataan tokkoffaa sagalee dubbachiiftuu garagaraa 2 irraa ijaaramtu. Sagalee dubbachiiftuu garagaraa 2 irraa ijaaramtu. Kan lammaffaa sagalee dubbachiiftuu garagaraa 3 irraa ijaaramtu. Laalla. Dubbachiiftuu garagaraa 2 yoo walitti aantee dhufte barreeffama keessatti akka itti fayyadamnu laallaa. Dubbachiiftuun garagaraa 3 yoo walitti aantee dhuftees akkaataa itti fayyadamnu laalla. Ifa dhaamsi kun ifa. Warri barreeffachuu beektan ni beektanii seera baruu jirtanii. Ammaan wanni hin barsiisuu qilleensa kanarra bee seera barruu qubee afaan Oromootiin barsiisuu jira. Kanaafuu barreeffama yeroodhaaf akkuma isinii galu caccabsadhaa barreeffadhaati hogguu sagalee tana finne booda jecha hogguu seennu qaceellotti sirreetti barreeffama keessan laalaatiin deema. Maaltu qirja? Amadi. Hayyee haa tokkoffaan laallaa. Kanuma jalatti tuqaa maal gootanii beekte? Hayyee sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu garagaraa 2 irraa ijaaramtu. Egaa jalqaba irratti reefuun tanaa dhiira taatu dhalaa taatu hin beekne dubbachiiftuun afaan Oromoo 2 walitti aantee ta wal fakkaattu 2 walitti aantee dhufuu hin dandeessu jettee barreesse yookaan dhiira ta'uu dhalaa ta'uu hin beekne. Silaa akka yaada isaa yookaan akka yaada isiitti qabxii tana barreessuu fedhe na fakkaata. Barreeffama qubee afaan Oromoo keessatti dubbachiiftuun wal hin fakkaanne tan gosa gosaa 2 walitti aanteen dhuftu dhoorkaadha. Irra deebi'eetiin himu. Dubbachiiftuun garagaraati 5 walitti aantee akkana dhufuu hin dandeessu. Sirna tuqaalee yoo itti fayyadamne qofa walitti aansinee barreessuu dandeenya. Sirna tuqaalee keessaa qabxii 3 amma olii laallees godhaa itti fayyadamaa deemna. Dubbachiiftuun 5 gosa gosa. 3 tahee sagalee keessatti sagaleen qubee 3 ol kutuun qabdu hin jedhe. Dubbachiiftuun 2 tahee 3 akkana walitti aantee dhufuu hin dandeessu. Dubbachiiftuun wal fakkaattu 2 walitti aantee ni dhufti. Sagalee keessatti walitti aantee dhufti. Qoonnis sagalee dheertuu jalarra manne.
amma immoo dubbachiiftuun qubee afaan oromoo shaneen keessaa lama ta'u waliin fakkaanne walitti aanteen dhuftu sababni hafuura bikka takka baasuu hin dandeenye yookaan sagalee isaanii bakka takka baasuu hin dandeenye ulaagaa isaanii afreen sanii madaalaa deemna ulaagaa isaanii afreen sanii madaalaa deemna sagalee qubeen takka sagalee qabaachuuf takka dubbachiiftuu ta'uudhaaf ulaagaa afur qabna jennee hidhiin banamuu qabdi ilkeen banamuu qabdi arrabni bakka irraa soso'uu hin qabu hafuurri gad ba'uu hin qabu jenne hayyee qubee dubbachiiftuu lama oguu dubbisnu waliiniin dheertuu fi kanatti irra utaaleef kanaa wajjin fakkeenya godhayeetii irra qote hayyee yoo jenne sirritti ni dheereessine malee akkana walitti dhaabnee dubbanne ni dheereessine malee waan biraa jidduun jiru hudhaan bakkitti fayyadamnu jira san dhaamsa biraa keessa ilaala kanammoo kana akkanumattu uumamaan jennee walitti aansinee dubbisuu haa ilaallu walitti aansaa dubbisa osoo kokkeen teessan hin hudhamne akkanuma dubbisuu yaalame akka jennu sanitti dheera isaa laala fi kan ni jijjiiramu kokkeen teenya walitti akkanatti sur jettee deebitii akkasuma meexaa itti nama urbaafadhaanii laalamee jaa shaakala isin shaakala digana maal godhammaas digana dhaabuu deemaa Asik kan nama jala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maal guna misi bilbilus nama jala angkastu nama jala gode takoy. Dimo tama cucir tadur korke dan takasi kubba dan korke ramadani ki nama daudi man nama jala gode tamu. Nama jala khutusan. Magaalaa naadhaaf deemaa gootare siin gaafadha booda. Amati barakanatti nu yusisu jira. Ejin tubisa. Bo Anas. Abo ko Israel basa. Na kani senta aye. Me la sagale kokkee teenya madaalaa ilaalla. Yoo jenne kokkeen teenya banaa jirti sagalee bahaa ilkeen hin sossootu ilkeen waan biraan tuutu ammallee guzee jennu hidhiin teenya akka jirtu itteesi hayyee hogguu jennus koba gizee yaamnu seera affeen guuttatee jirti hogguu jennus hogguu jennus hogguu jennus hayyee fi tana walitti aansine yoo dubbisne dhaamsa biraa dabarsa ilkeen arrabni keenya maa diiganuudhaaf maa barnoota si dhoorke inni kun akkumatti isa biraa dedamne goone
Barnoota maasii dhorkanii? Yaa baabaan akkanumaa mee. Uleerra dhaabnaatti dhiisi. Maaltu suuraa kaasuun nagayoo? Ajee oguu jennee iftoodhaa mee qaama keessan afaan keessan iftoodhaa. Afaan keessan iftoodhaati. Maaltu afaan keessan keessaa maaltu sochii jijjiirama fidaa laala. Jijjiirama wayii jira. Kanaafuu isaan kana walitti aansinee dubbisuu waan hin dandeenye jecha ifii isaaniitiif osoo nuti hin feene jijjiirama wayii waan fidaniif jecha eessatti kokkeerra jijjiirama waan fidaniif jecha dhaamsa isaanii kan silaa akkana gisee nuti dubbisnu jennee dubbisuu feenu san dhaamsa silaa haasawa keessa kokkee keessatti namaaf dabarsinu barreeffama keessatti bakka bu'aa hudhaa tana goonaaf waan kana tahaa jechuun kan hudhaa jijjiirama wayii jiraa hogguu dhaamsa kanarraa qubee dubbachiiftu sagalee tanarraa sagalee taanitti dabarru kokkeen teenya waan jijjiirama fidu jecha dhaamsa silaa haasawaan jennee dubbannu barreeffama keessatti dhaamsa kee akka barbaaddee dabarsuu waan hin dandeenye jecha mallattoo itti fayyadamtu jira. Mallattoon itti fayyadamnu san hudhaadha jechuudha. Kanaafuu dubbachiiftuun waliin fakkaanne takka gosti lama yoo walitti aantee dhufte osoo nuti hin ajajne sagaleedhaan oguu afaan keenyaan dubbisnu waan dhaamsa hudhaa qabdu jecha barreeffama keessatti wanti tunni hudhamtii jijjiirama qabdi jechuudhaaf dubbachiiftuu lama tan gosa waliif finne dhaamsa isii dabarsuudhaaf wanni goonu hudhaa gooneeti dubbachiiftuu biraa boodaan keenya ifa ni mul'ata. Egaa namni amma seentan tuqaa sadee dhuruma deebi'eetiin jira. Akkanatti dubbachiiftuu gasaa walitti aanee jira jechuu ibsa. Ammoo yooniin hudhaa tana gubbaaniin barreessa jedhee jala kanaan barreesse wanni inni kannu fi u jechuu kanna. Kanaafuu gara xumuraa irratti dhaamsa kanaatu ta'a barreeffamaan qubee barreeffamaatiin. Kanaafuu fi u jechuu kanna. Kanaafuu hudhaan jalaan hin keenyu gubbaan keenya. Ammallee akkuma reefu dubbanne sanitti tuqaa takka yoo goone dhaamsiin ni dabarsu. Qubeeleen shaneenuu dhaamsa garagaraa qabanii jechuudha. Aan yoo makiinaa taate matoora, saayikila, shukuleetta akkasii waliin diimansani. Ammoo xayyaara ta'uu mala baabura ta'uu mala. Kanaafuu dhaamsa garagaraa dabarsanii wanni ajaamu dubbachiiftuu osoo hin ta'in dhaamsa biraati adda. Ammallee hafuura baafanneeti dhaamsa biraa kana siin. Dhaamsa biraa jechuu kana jenne ifa isheen amma dhufee iqaamuun isinii dhiyaatti beektaa amma gaafa darsiin jira kana dafee iqaamaa mee namni isiniin galiin gaafadhaa. Sheefa kophattiin irra baafeera. Dhiqool taatasniim. Egaa mee barreessaa yoo isinii galee jiraate barreessaa seera kanaan hudhaa dubbachiiftuu lama tan gosa hudhaa itti godhaati. Dubbachiiftuu lama tan gosa dhaamsa biraa ammas wanni hin jehuu fedhu. Sagaleen tun sagalee hudhaa gabaabduu jennaan. Sagalee hudhaa gabaabduu yookaan san gaafa jecha gabaabaa leexaa gabaabaa maal gaafa jecha seenni ilaalla leexaa fi maarree afaan adaree fakkaata. Sagaleen tun sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu garagaraa lamarraa ijaaramtu gabaabduu. Sagalee hudhaa
sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu garagaraa lamarraa ijaaramtu gabaabduu dhaamsisaa ayyee fixadheera yoo dandeesse viidiyoo laal dhaamsisaa sagalee hudhaan ijaaramtu tan dubbachiiftuu garagaraa lama hudhaa duratti dubbachiiftuu takka hudhaa boodatti dubbachiiftuu takka qabdu jechuudha. Sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu garagaraa lamarraa ijaaramtu gabaabduu yoon jee sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu garagaraa lamarraa ijaaramtu gabaabduu yoon jee maashaallah gabaabduu yoon jee waniin ibsuu barbaade sagalee dubbachiiftuu garagaraa lama qabdu hudhaan dubbachiiftuu takkaa fi hudhaan dubbachiiftuu takka dura dhiistee dubbachiiftuu takka ammaas booda dhiistee isaan lameen jidduu jirtu jechuudha maashaallah. Sirrii maashaallah wa ilmaan kiyya maashaallah hiikaa qabaachuu mala qabaachuu dhabuun mala maashaallah sirriitti bareessu jirtan dheertuu lama barreessite jecha seena sagaleen jee miti sirriidha wanti hiikaa biraa kanna maashaallah adama sirrii maashaallah na jabaattan hayyee yeroo itti aantu arraaf asitti niin dhaaba darsi itti aantu barnoota itti aanu keessatti sagalee lama qofarraa ijaarre darsi itti aanu keessatti sagalee qubee lamarraa ijaarree jechuudha. Sagalee hudhaa tan dubbachiiftuu garagaraa lama qabdu dheertuu ilaaf gabaabduu jenne inshaallah sagantaa itti aantu dubbachiiftuu garagaraa lameen kanaa wajjin dubbifamaa tokkotti daballee sagaluma qubee sadii waliin dabartu jenne kanaafuu jecha sagalee hiikaa qabdutti ijaaruudhaaf tattaafannaa inshaallah. Jazaakumullahu khairal jazaa. Isin hundinuu akkanuma galatoomaa inshaallah jabaadhaa waa hunda caalaa namni afaan isaa dubbachuu qofa osoo hin ta'in barreeffamaanis sirriidhatti yaada ifii walii wajjiin dabarsuudha. Fakkeenyaaf sinatu qubeen ifii barachuun kun wanni akkaan barbaachisaa fi fakkeenyaaf Usmaa'il Alishoo akkana jee jettee namaaf ni himta. Usmaa'il barnoota keessatti akkana jee jettee afaaniin namaaf ni himta. Garuu barreeffama keessatti Usmaa'il Kootu naan jee yoon jee kootu naan jee dhaamsa dabarsu yoon hin fedhe afaaniin akkasittiin barreessa. Garuu barreeffamaan sirna isaa qabaachuu qaba. Fakkeenyaaf jecha namaa jecha waraabbii sirna tuqaalee hatti fayyadamnu jiru. Waan akkanaa kun maal barbaachise namni hedduun abaloo akkana jeejee yoo dhaamsa dabarsate yoo sirna tuqaalee afaan itti fayyadamu keessatti afaanii fi keessatti sirna tuqaaleetii fi seera barruu hin beekne dogongora guddaadha dhaamsa biraa kannaa. Kanaafuu inshaallah sirna tuqaaleetiif eega jechaa fi birsa gafinne booda laallaa yeroo biyya jechi nugee umrii hin dheeresse. Kanaafuu yaada hedduu naa galatoomaa inshaallah darsii huruufaatiin booda walitti deebinaa. Osoo qaamne nageetti naaf jiraadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jazaakumullahu khairal jazaa.
Bismillah. Sagaleen tiyya dhagayama. Sagaleen tiyya dhagayamti. Sagaleen tiyya dhagayamti. Ni dhagayama. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sena ya ya. Masyaallah. Wih, Arab itu kita. Aye. Darsi teenya taarraa tan qubee. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tan qubee afaan Oromoo sagalee sadarkaa lammaffaa keessa jirra. Sagaleen sadarkaa lammaffaa bakka ja'a qoodamtu jennee sagalee gabaabduu, sagalee dheertuu, sagalee laaftuu fi sagalee jabduu jennee bakka afuritti qoodne booda tabiraa dabalata sagalee irra butaatii fi sagalee hudhaa jennee bakka ja'a qoodne. Egaa namni kan beeku sagaleetti osoo hin ta'in jechatti qabxii jeen kanatti edda qoodaa hedduu namaa akka beekutti. Jecha laafaa, jecha jabaa, jecha dheeraa, jecha gabaabaa fi jecha irra butaatii fi jecha hudhaatti jecha beeka. Jecha kasan seenuudhaaf jechummaa mataan isaatu sagalee irraa waan ijaaramuuf jecha sagalee irraa dura beekuun namni dirqamaa kan jirutti kanarratti eegalee qabxii tana qabe. Inshaallah yeroo dabarte keessatti qabxii lama laallee jira. Sagalee laaftuu fi sagalee gabaabduu fi sagalee dheertuu laaltee jira. Arran tana sagalee laaftuu fi sagalee jabduu laal. Egaa namni asirratti gaafiin isin gaafadhaa Gilgaala hamma dura dabarsin irratti sagaleen takka gabaabduu yookaan dheertuu jechuudhaaf madaalli isaanii maali? Sagaleen takka gabaabduu yookaan dheertuu jennee dubbachuudhaaf yookaan sagaleen tun gabaabti ni gabaabbatti yookaan ni dheeratti kan jennu maalirratti hundooyineeti? Maalirratti hundooyineeti? Sagaleen takka laaftuu yookaan jabduu maal ammee galuu deemnaa taate? Eegarta? Sagalee laaftuu gabaabduu fi dheertuu maalirratti hundooyine jennee? Diin Suleymaan. Waalaikum maashaallah. Dubbachiiftuu irratti hundooyinaa hayyee maashaallah. Bishaan ni beektaa? Bishaan ni beektaa? Naafuun kan ni beektaa lakka nama dhorkachuuf ni beektaa. Jechuun ina duraa itti ta'a. Yuunivarsiitii taphatame kan nuti jedhee. Ani kubbaadha kanatti taphatame. Gabaabduu kan jennu yoo dubbachiiftuun takka taatee dheertuu kan jennu yoo
dubbachiftuu lama taate maashaallah. Marsimoo isa bottee dhufteerra. Egaa har'a qabxiin irra laalluu qabxii sadaffaa sagalee laaftuudha. Sagalee laaftuudha fi jabduun akkuma kana duratti amma deebisuu jirtan maashaallah jabaadhaa isinis jabaadhaa dabbaatti kaasaa akka jabaattan. Dabbaa bishaan guutuutti kaasaa akka jajjabaattan. Hayyee qubeen takka yookaan sagaleen takka laaftuu dheertuu ka jennuun yoo dubbachiiftuu lama ta'u wal fakkaattu walitti aantee sagalee san keessatti argamtee innee dheertuu. Gabaabduu ka jennuun yoo dubbachiiftuun takka kophaasii argamtee gabaabduu jenneeni arraan tana faallaa kanaa ka deemu laala. Qabxii sadaffaa sagalee laaftuudha. Sagalee laaftuudha. Qabxiin isaa kanarra rarraa kana yoo dandeessan barreessadha. Sagaleen takka laaftuu kan jedhamtu har'a laaftuu laaluu deemna. Laaftuu kan jedhamtu yoo dubbifamaan tokko gaafa kan gabaabduu kun jennee dubbachiiftuun takka kophaasii jenneeni har'a dubbifamaarra xiyyeeffanna. Sagaleen takka laaftuu yookaan jabduu ta'uudhaaf dubbifamaa irratti xiyyeeffanna. Kanaafuu sagaleen takka laaftuu kan jedhamtu yoo dubbifamaan tokko kophaa isaa sagalee san keessatti gara duraatti qabxii sadii keessaa laala. Yoo dubbifamaan tokko kophaa isaa sagalee san keessatti gara duraatti yookaan jidduutti yookaan gara duubaatiin argame dubbifamaan tokko yoo sagalee san keessatti gara duraatiin yookaan jidduu sagalee sanitti yookaan sagalee san keessaa gara duubaatti argame sagaleen san sagalee laaftuu jennaan. Sagalee laaftuu jennaan. Yoo maal ta'e dubbifamaan tokko han dubbifamaa biraa itti aanee hin jiraan. Irraan deebi'ee takkarra deebi'eetiin karaa waan jenne kana qajeeloo laallaa. Waalaikum salaam jedhaa warra murtan. Sagalee laaftuu jennee sagalee gabaabduu fi dheertuu dubbachiiftuu irratti xiyyeeffannee jenna. Ammoo qabxii lammaffaa kanatti sagaleen takka laaftuudha ka jennuun yookaan jabduudha ka jennuun dubbifamaa irratti xiyyeeffanna. Faallaa akka dubbachiiftuu sanitti deemna. Seera akka dubbachiiftuu seera akka sagalee gabaabduu fi dheertuu sanitti deemne sagalee dheertuu fi gabaabduu dubbachiiftuu irratti xiyyeeffannee ammoo kana seerri isaa kanuma akka laaftuu fi gabaabduu fi dheertuu san ta'ee dubbifamaa irratti xiyyeeffanna. Sagaleen takka laaftuu kan jedhamtu. Sagaleen takka laaftuu kan jedhamtu yoo dubbifamaan tokko kophaa isaa sagalee san keessatti takka sagalee san keessatti gara duraa sagalee gama duraatti yookaan sagalee san gama jidduutiin yookaan sagalee san gara duubaatiin argame sagaleen san sagalee laaftuu jennaan. As keessaa gabaabinatti barreeffama kana keessaa ilaaluu dandeenya. Osoo foormulaa isaatti hin seenne laala barreeffama kana qaceellootti. Waalaikum salaam.
Ay mana waaminaa jedhanii maa waaminaa gaa'o ani sagantattiin jira. Reebattee sheekh ayyee as keessaa ilaaluu dandeenya. Osoo formulaa isaatiin seen as keessaa ilaalu. Kan duraaniitillee isin gaafachaatiin ilaala. Sagalee guu jennuun sagalee haa jennuun qubee sadii ala futuu hin dandeessu jenneeni. Qubee sadii ol futuu dabruu hin dandeessu jenneeni ayyee. As keessaa dubbifamaan takka dura jira. Gara duraatti, jidduutti, gara duubaatti argamte. Ayyee yoo saag haa jennu kun sagalee jenneeni qubee takka lama sadeen kana yoo fudhanne dubbifamaa dubbachiiftuu dubbifamaa. Ayyee as keessaa saantun kophaasii jirti. Qubeen dubbifamaa jennaan saantun dura jirti. Qabxii sadeen kana yoo fudhanne saa fi gaa yoo fudhanne sagaleen tun duratti maali? Boodattis dhufte. Kanaafuu duratti dhuftee durattis takkaa jiraa laaftu jennaan. Saadhaaf xiyyeeffanna. Ayyee gaan kunis qubee sadeen kana oguu fudhanne gaan kunis gara boodaa jira. Gara boodaa jira boodatti laaftuu jennaan. Ayyee kana biraattis yoo deemne dachaallee yoo ilaalle jedhamtu yoo jenne taantu mataa isiitti dubbifamaa jenneen qubee dachaati. Kanaafuu sagalee laaftuudha hin jabaatu. Egaa reedduun wanti akkaan nama dhibu qubeelee dachaa sagaleen jenne san akkamitti jabeesse akkamitti laaffisnaa kan jedhu ni ulfaata. Bakka sagaleetti osoo hin ta'in qubee tana kan jabeessinee laaffisnee maal jennu bakka jechaan laalla ammaaf qubeen tun dachaa walii dhuftee jaan dura jirtii duratti laafaadhaa een jidduu jirtii yoo kana sadeen fudhannee jedh haa jennu kun akkasii fudhannaa kun laaftuudhaan ni agartan. Seera isaatti sagalee takka keessa yoo dubbifamaan tokko kophaasaa dubbachiiftuu biraa ifi maxxansee dubbachiiftuu akka isii ifitti maxxansee hin argamne sagalee san laaftuu jennaan. Sababni dubbifamaan tokko jidduun waan argameeti. Ayyee maan tana kana ni naqaa kallattiidhaan foormii isaatii fi kaanii hojii dalagaa deemu. Kana namni hundinuu sammuu qabatee viidiyoon kun waan taa'u jecha isaa barbaadeetti banee laaluu danda'a. Kara foormii isaa deemnaa gara jidduu gara maarree yoo jennu. Sagalee dabarte keessatti sagalee gabaabduu fi dheertuu keessatti jalqaba sagalee gabaabduu qubee takkarraa ijaaramtu jennee eegalle. Qubee lamarraa qubee sadiirraa jennee eegalle. Gabaabduu laaftuun qubee takka dubbifamaa tokkoon jee gabaabduun dubbachiiftu akka jenna. Sagalee tana sagalee laaftuu ka jennuun kun sagalee laaftuu qubee takkarraa eegalu jalqabdu yookaan qubee takkarraa hin ijaaramtu hin qabnu. Sagalee laaftuu qubee takkarraa ijaaramtu hin qabnu. Sababni dubbachiiftuutu sagalee kana malee dubbifamaan sagalee hin qabnu. Kanaafuu waan kana ta'eef hajennu kun sagaleen qabu waan kana ta'eef jecha sagaleen laaftuun qubee takkarraa hin ijaaramtu. Sagaleen gabaabduun ammoo qubee takkarraa hin ijaaramti. Maaliif dubbachiiftuu irratti xiyyeeffanna jenna. Ifaa kuni bira dabarraa. Egaa sagaleen laaftuun qubee takkarraa hin eegaltuu hin ijaaramtu. Sababni dubbifamaan tokko kophaa isaatti sagalee waan hin qabneeti. Maal laallaa sagalee laaftuu qubee lamarraa ijaaramtu.
qubee lamarraa jaaruu eegallaa. Sagalee laaftuu qubee lama irraa ijaaramtu. Sagalee laaftuu qubee lama irraa ijaaramtu. Egaa sagaleen laaftuun qubee lama irraa ijaaramtu tajennu tun qubeen lameen dhiiraa fi dhalaa ta'uu qabdi. Jechuun faallaa walii ta'uu qabdi. Sagalee laaftuu qubee lama irraa ijaaramtu. Kunis korniyaa dhalaatii fi dhiiraa yookaan female and male gender. Korniyaa ta'e. Korniyaa gabaa kornaa. Kornaa raayye. Yookaan akka maarifaatti seet fi tapha'at innis xootaa kan jennu yookaan wanti seet kan jennu san. Kanaafuu egaa afaan amaaraatis tapha'at jechuun dhiiraa innis jechuun dhalaadhaa. Korniyaa isaanii baasate kan xiyyaafuu xixiqqii nakke. Ayyee kanaafuu wani ta'uu qabdu qubeen lameen takka dubbachiiftuu ta'uu qabdi. Takka ammaas dubbifamaa ta'uu qabdi. Dubbifamaa ta'uu qabdi. Laaftuu. Sagalee laaftuun laaftuun laaffeenya kana wanni irra deebinu wani madaalaa deemnee booda. Hujii isiniif kanaa, hujii gareetii isiniif kanaa, hujii dhuunfaatii isiniif kanaa, hujii manaatis hujii akkuma huruufaa sanitti isinii kan xiyyeeffannaan jala deema. Maaliif isinii galee mongallee hubatnee eegas booda jechatti akkana isin hin dibneef. Qubeen sagalee laaftuu jechuudhaaf. Sagalee takka laaftuu jechuudhaaf. Dubbifamaa tokko kophaasaa takka sagalee dura takka jidduu takka booda argamuu qaba jenna. Laaftuu wanni jennuun dubbifamaa takka jechuudha. Laaftuu jechuun akkuma gabaabduu oguu jenne dubbachiiftu takka jechuutti hiikaa kannetti arraas laaftuu jechuun dubbifamaa tokko kophaasaa jechuudha. Ayyee kanaafuu sagalee laaftuu qubee lamarraa ijaaramtu qubeen lameen takka dubbifamaa ta'uu qabdi, takka dubbachiiftuu ta'uu qabdi. Akkaataa lamatti harkina. Isaanis akkaataan duraa akkaataa lamatti harkina sagalee laaftuu qubee lamarraa ijaaramtu. Akkaataan duraa dubbachiiftuun takka duraan dhuftee dubbifamaan tokko boodaan dhufee sagalee laaftuu. Sagalee laaftuu nu kanneeti. Irraan deebi'aa. Sagaleen laaftuun qubee lamarraa ijaaramtu qubeen lachuu gosta akka ta'uu hin qabdu. Qubeen lachuu dubbachiiftuu yoo taate hin ta'u. Qubeen lachuu dubbifamaa yoo ta'es hin ta'u. Maaliif laaffeenya irra jira. Kanaafuu laaftuu kan irratti xiyyeeffannu dubbifamaadha. Dubbifamaa tokko jechuudha. Kanaafuu akkaataa lamatti harkinaa sagalee qubee lamarraa ijaaramtu qubeen takka dubbachiiftuu ta'uu qabdi. Qubeen takka dubbifamaa ta'uu qabdi. Ayyee. Dubbachiiftuu takkaa fi dubbifamaa takkoon jee. Kana jechuun sagaleen ilmoo yoo taate sagaleen laaftuu kan jennuun ilmoo yoo taate dubbachiiftuun takka aayoon fudhadhee ida'uu tuni dubartiidha yookaan dhiiraa jennu. Dhiira dubbifamaa saa yoo fudhannee dubartiidha. Gurbaan tokko intala takka yoo fuudhe ilmoon dhalan jechuudha. Ilmoon sammaa jennaan maqaa as jennee yoo yaamne sagalee kana nu kannan dubbachiiftuu takka ida'uu dubbifamaa takka walitti sagalee laaftuu nu kaniti. Sagaleen tun laaffeenyis maalirratti xiyyeeffanne? Saa kanarratti xiyyeeffanne. Sagaleen tun saa kanarratti xiyyeeffanne. Kana kun dubbadee waan biraatti yaadachuu qabdanii. Waan biraatti yaadachuu qabdan. Ayyee waan kanaa wajjin wal madaalaa deemu. Dubbachiiftuun takkaa dura jira. Dubbifamaa takkaa boodaan jira. Ida'uu saa walitti as jenneen as sagalee as jettuun nu kanniti. Sagaleen tun sagalee boodatti laaftuuti. Sagalee
laaftuu gara boodaan laaffattu. Irraan deebi'a. Sagaleen fakkeenyaaf katabetuun barreessituun sagalee laaftuu gara boodaatti laaffattu. Hiikni isaa sagalee dubbifamaa takko. Sagalee qubee lama irraa ijaaramtu tan dubbifamaan tokko dubbachiiftu duubaan jiru jechuudha. Gama duubaatti laaffattee ku jennu dubbifamaan tokko dubbachiiftu takkatti aaneeti jira jechuudha. Sagalee asirraa wayin gaafadhaa. Nattiin bilbilan ta'u dudarsiiraan jira. Hayyee waan isin gaafadhu sagalee qubee lamarraa ijaaramtu tana waa lamaan as keessaa kan baranne keessaa waa lamaan arga naaf barreessitan. Sagaleen tun aan duraan jira saan boodaan jira. Sagaleen tun sagalee qubee lamarraa ijaaramtu tam akka amma laalletti sagalee gabaabduu gara sagalee laaftuu gara boodaan laaffattu. Ammallee dubbachiiftu kanarratti xiyyeeffadhaatii naa deebisa. Yaadadhaa. Sheekha sagaleen dubbachiiftu bakka qabdu maal jenneen? Barnoota irraa keessatti sagaleen haa fi isaan tun oguu walii daane sagalee laaftuu dubbachiiftuu takka qabdu. Dubbachiiftu takka qabdu maal jennaan nama dura kabarannee jiru. Sagaleedhaan maal jennaan? Sagalee tana keessatti dubbachiiftuun tokko duraan yoo dhufe maal sagaleen tun gabaabdu moo dheertu moo maal jennaan qooda san? Gabaabdu. Ayyee maashaallah. Egaa sagaleen tun waan inni jechuu barbaadee jira. Maashaallah barreessu jiranii. Maashaallah. Abbu sirriidhaa mee barreessa qashee kata biraa fakkeenya kanaan. Sa'aan jecha Adam Muhammad sa'a jechuun jecha maashaallah sagalee gabaabduu kan rabbii caala maashaallah jabaattan. Makkiddaa maal deebiste? Sheekha duraan deebisee jettee makkiddaan. Deebisaa kaan deebiste malee waa lamaan maashaallah. Waa lama as keessaa qabna. Egaa akka isiniif galu akka qaceellootti isiniif galu kan duraanis akka yaadachaa deemtaniif wal madaalchisaa deemna maashaallah. Wal madaalchisaa deemna walii gallee ol sirriidhaa an fakkeenyaaf kan hasadiitu kun kan rabbiitu caalaa kan sagalee qubee sadiitii nu dura kuttee maashaallah ol Warra Feesbuukiin jajjabaa agartee. Warri Feesbuuk bar aboo edafaa wal dorgommii huruufaa takka silaa agarte. Wallahi mirqaana biraan akkana akkaan ani ibsee daran bal'inaan naa ibsa. Maashaallah sagalee tana qooda lama argachuu ni dandeenya. Sagalee laaftuu jennaan laafinnis dubbifamaan tokko gara boodaatti waan jiruuf jecha sagaleen gama boodaatti laaffattu. Hayyee akka amma duratti ilaalletti sagalee gabaabduu qubee lamarraa ijaaramtu jennee jira deebisuu jira maashaallah. Sagaleen tun gabaabduudha. Gara duraa gabaabbatti. Sagalee gabaabduu laaftu jechuu dandeenya. Sagaleen tun gara duraatti laaftu maaliif dubbachiiftuu takka qabxee gabaabduu dhiifama. Sagaleen tun gara duraatti gabaabduu. Gabaabbinis dubbachiiftuu takka haata jaamtu duraan qabdi jechuudha. Gara boodaatti immoo laaftu. Sababni dubbifamaa tokko gara boodaa qabdi jechuudha maashaallah. Ajabaatan. Kanaafuu jazakumullahu khairal jazaa. Hayyee walii gallee si galee sheekh. Hayyee maashaallah kabiraa tokko isin fannetiin eega kun isin galee jabduu laalu jabduu itti aansa yeroo firaan qubnu waan laafatti yeroo firaan qubnu. Hayyee qabxii lammaffaa qabxii takkaffaa laallee jirra. Sagalee duraan dubbachiiftuun duraan dhuftee dubbifamaan boodaan dhuftu. Faallaa kana ammas sagalee qubee lamarraa ijaaramtu laaftuu tan dubbifamaan duraan dhufee dubbachiiftuun boodaan dhuftu. Sagalee laaftuu hayyee
egaa faallaa kanaati sagalee dubbifamaa tokkoon duraan fudhadhaa. Saan fudhadha ammallee dubbifamaa tokko duraan jira. Fi dubbachiiftu takka iin fudhadha. Walitti sagalee sii jettuun waqanna. Sagalee sii jettuun waqanna. Ii maashaallah bareesu jiran kam. Sheekarraa si dura ba'u jiran. Iloonnattu duran baatu. Ayyee. Fattaanyi taanii war dhiyoo tana akka ottaatti akka hoolaati hoolaan aliif jennaan baajeemi. Akkasi jabaattee dura fi bijjiitti barattoonni kiyya. Ayyee saa ida'uu dubbifamaan tokko duraan jira dubbachiiftuun takka boodaan jirti. Walitti sagalee si jettuun nu kanna. Sagalee si tajjettuun nu kanna. Sagaleen tun sagalee laaftuu duran laaffattu. Sagalee laaftuu qubee lamarraa ijaaramtu tan duran laaffattu. Sababni akkana jechuun sagalee qubee lamaa dubbachiiftu takkaa fi dubbifamaa tokkorraa ijaaramtu tan dura dubbifamaan gara duraa jiru jechuudha. Sagalee laaftuu duran laaffattu oguu jennu sagalee gara duraa jalqaba irratti dubbifamaan eegaltu jechuudha. Gama boodaa jira hayyee booda irratti dubbachiiftu takkaa jira. Dubbachiiftuun tun gabaabduu fi dheertuu kan jenne keessatti kana keessa qoodanna. Kanaafuu sagaleen si jettu tun sagalee dura laaftuu booda gabaabduu faallaa tanaati. Sagalee dura laaftuu boodaan gabaabduu. Maashaallah. Sa ha si ga. Kan rabbiitu caala gaaffii kan booda gaafatta ayyee ni gaafatta. Ayyee barreeffadhu gaaffii ta'e jidduunii si ilaala. Barreeffadhu kan rabbiitu caala. Waalaikum salaam. Bacoo bastam. Ayyee fi maashaallah. Har'a sheekha dura baana jaanii takkan oomishu jiranii sa'a. Maashaallah jabaattan. Ayyee sagaleen tun laaftuun akkana fakkaatti. Maashaallah leekee. Faatumaa dubbifamaa lama walitti aansitee barreessitee dubbifamaan kun jecha qubee dachaa keessaas hin jiru. Moo sirrii faa yaa mee moo halloo dansa. Ayyee ifa maashaallah waan isinii galee jecha alhamdulillah ijaati. Ilillii oliif erga sagalee jabduu dabarramma. Yeroo firaan gubnu daddafnee akka jecha seenu jechaatu hedduun namatti adda babal'isuu fedha jechi kun. Jechee adda babal'isuu fedha. Hara qabxii sagalee maaliif dabarra? Sagalee jabduu dabarra. Kuni waan isin hundinuu likkinnaa barreessu jirtan. Ayyee jazaakumullahu khairan. Qabxiin afraffaa sagalee jabduudha. Sagalee jabduu. Wandee dinichaa fi darsaa dubbuu nyaattee jabaatteessa. Shee ustaadaafoo ililliin ergitanii qoy. Ashee kan wariifuu ililliin ergitanii. Magaattuun isinuma irratti haaltu kolkolaw ijaab. Hay. Shee kan wariif ililliin ergitanii. Naa ergaan jettuun ishee haa ta'u. Erguun beekamu baawwan akkamitti ishee haa ililliin ergine boo'ettuun isinuma irratti haaltu. Ani humnaaniin ergaa jee isin ergisiisaami. Ayyeeta ishee haa ergaa. Qabxiin afraffaa sagalee irraa sagalee jabduudha. Sagalee jabduu. Ayyee sagaleen takka jabduu kan jennuun oohoo dhiifama. Laaftuu bira kunnee jira. Laaftuu sanii irra utaalee jira dhiifama. Sagalee qubee sadiirraa nama mirqaansitanii bara.
na mirqaansitan. Dura fiinaanii mirqaanii beektaa sagalee bira kutaniif sagalee laaftuma jirraata qubee sadii ilaalaa daddafnee bira kunnaa. Sagalee qubee sadii irraa ijaaramtu sagalee qubee sadii irraa ijaaramtu sagalee qubee sadii irraa ijaaramtu. Jaaramtu. Sagaleen qubee sadii irraa ijaaramtu isinis akkaataa lama ilaallaa. Akkaataa lamatti harkinaa. Akkanatti akkasii Faatuma hayyee akkana laadha. Akkanatti abiilee kannaaf ka'a. Na bira jira. Ustaaza nu bira jira kaa'e. Gaafa kaanii amma kaameeraa ishii godhuu hin danda'u hordofa. Akkaataa lama argina. Sagalee qubee sadii irraa ijaaramtu. Akkaataa sagalee laaftuu qubee sadii irraa ijaaramtu. Kunis dubbifamaa lamaa fi dubbachiiftuu takkaan. Dubbifamaa lamaa fi dubbachiiftuu takkarraa ijaarra. Dubbifamaa lamaa fi dubbachiiftuu takkarraa ijaarra. Sagalee laaftuu ammallee gabaabduu hojii waliin madaalaa ayyaana. Dubbifamaa lamaa fi dubbachiiftuu takkarraa ijaarra. Kunis akkaataa lamaan jee kunis dubbachiiftuun takka. Takka dubbifamaa lamaa fi dubbachiiftuu takkarraa ijaarra. Asitti dubbifamaa lamaa fi dubbachiiftuu takkarraa oguu ijaarru dubbifamaan duraa fi duubaan ta'a. Dubbachiiftuu jidduu naqa. Dubbifamaan dura fi dubbachiiftuun jidduu fi dubbifamaan tokko ammaas boodaan sagalee laaftuu duraa fi duuban laaffatta. Dubbifamaan tokko dura jira. Dubbachiiftuun takka jidduu jirti. Dubbifamaan tokko boodaan jira. Sagaleen tun duratti laaffattee boodattis laaffatti. Fakkeenyaaf a ida'uu sa ida'uu ida'uu na sun akka ingiliffaatti san. Maashaallah owistan maashaallah siif yad maashaallah. Mafii baabishaa hedduudha. Ayyee maashaallah. As keessatti dubbifamaan tokko dura jira saafa jennuun dubbachiiftuun jennuun jidduu jira. Dubbifamaan tokko ammaas naan boodaan jira. Kanaafuu sagaleen tun laaftuudha. Eessan laaffatti? Duraa fi duuban laaffatti. Durattis laaftuudha. Duran laaffatte yogguu jennu dubbifamaa saa jedhamu tokko qabdi jechuu maashaallah. Dur, jus, gad, sun, ana dubbaaf. Kamaaru dura fiite. Maashaallah. Ani mak aniin faallaa kanaa deemtii sun gad maashaallah jabaatan kun. Waalaikum salaam. Warreen muruftan dhiyaadha. Luk kun oliin faallaa kanaati Ismaa'il gur ayyee. Kanaafuu duraa fi duuban laaffatti. Akkana jechuun sagalee qubee sadii tana dubbifamaan tokko dura jira, dubbifamaan tokko boodaan jira, dubbachiiftuun jidduu jirti jechuudha. Maashaallah kan naf mar maashaallah san kuni ii jidduu ati feenaati talamaffaa san kuni ii kajau keessaaki.
san sirriidha sirrii haa kuni hoo taa jettee sirrii ta'ee jira feenaati sirriidha san dubbifamaadha haa dubbachiiftuu boodaan jira ni ta'a sirrii feenaati kun sirriidha gad zeet zar sirrii maashaallah takbiir jabattan heer teet kan osoo falmattuu osoon faallaa kanaati kana hin seenne amma itti aansinee ilaalla. Dubbifamaan duraan jira, dubbifamaan boodaan jira, dubbachiiftu takkaatu jidduun jira jechuudha. Teen maashaallah. Egaa ammas irra deebiidhaan amma duraa si yaadachiisuuf sagaleen tun tokko beessa dira ijaaramtu tun duratti laaftu boodatti laaftu yookaan dubbifamaan tokko duraas ni jira boodaas ni jira. Jidduuttoo maal jennaan sagaleen barreessu jirtan kun seera ammaa kanatti akka amma dura laalletti maal jennaan kan kar zil ayee man bar ayee sagaleen tun sagalee duraa fi duba gabaabbattu laaffattu oguu jennu dubbifamaan duraa fi duba jira dubbachiiftu takkaa jidduun jira akka amma dura qaraanetti maal jennaan dubbachiiftuu irratti xiyyeeffannee maal jennaan war afaan Somaaleeti. Ayyee sagalee laaftuudha. Ayyee maal jennaan dubbachiiftuu jidduu jirtu waan irratti xiyyeeffannee. Nadii isaa jiin kaajera. Darsiisi goor gudee homba. Maashaallah kan rabbiitu caala hutti ati bira bad. Sagalee laaftuu gabaabduu jennaan. Maashaallah sagalee laaftuu gabaabduu. Laaftuu gabaabduu jechuun dandeenya yookaan sagalee laaftuu gabaabduu laaftuu walii gallee sagalee qubee sadii laaftuu gabaabduu laaftuu sagalee qubee sadii irraa ijaaramtu laaftuu gabaabduu laaftuu hiikkaan isaa akka biraatti dubbifamaa dubbachiistuu fi dubbifamaa jechuudha. Sagalee laaftuu gabaabduu laaftuu kun jenne dubbifamaan duraan jira dubbachiiftuu jidduu jirti dubbifamaan boodaan jira jechuudha maashaallah. Sagalee laaftuu gabaabduu asirratti anis isaanii lallaala. Maashaallah jabaattan mee ililliin fi ergitan. Ililliin fi ergattanoo. Mala baasuullee mala beekta wanni kun waan odoo isaan ta'u beekta. Malakkan baafna nuku waan akkaama shari'aati beekta. Akka jiruun beekani. Ama shanguutuu akkamitti barbaadini. Biyyaa ba'ee jiran eenyu gurbaan moo? Inni hoo? Tanzaaniyaa irraa ba'ee jiran isis Tanzaaniyaa duratti inni lalachuutti. Akkas taanaan gaa eega bikka inni bu'e hin beekne deemanii ofirraa Ayyee walitti deemu jira.
Isa mul'ista. Ayyee. Eenyu gubbaa moo ijoollee ishee kun? Ayyee. Qabxiin lammaffaa. Qabxiin duraa isinii galee maashaallah jabaattan. Dabbaa akka dhugaa kaasaniisa. Dabbaa kaasan moo baaltii kaasan qoy. Sagaleen laaftuun qubee sadiirraa ijaaramtu kan duraa dubbifamaa lamaa fi dubbachiiftuu takka jennee asitti ammaas dubbifamaa tokkoo fi dubbachiiftuu lama. Dubbifamaa tokkoo fi dubbachiiftuu lama irraa ijaarama. Kan qubee sadii ayyee akka kanaaf faallaa goona qubee ol jijjiirama. Egaa kana guyyannu dubbifamaa ida'uu dubbachiiftuu dhiifama. Dubbachiiftuu ida'uu dubbifamaa tokko jidduun dhufaa dubbachiiftuun takka boodaan jirti. Sagalee ijaara. Egaa asitti dubbachiiftuun duraa fi duubaan dhuftee dubbifamaan takka boodaan dhufa. Akka amma asii katabu.